Mucaa seenaan isaa addunyaa hunda qalbii cabse tokko seenaa isaa isiniif hima. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ameerikaan biyya Filisxiin naannoo Gazzaa keessatti dhaabbata nyaataa jettee uummata Gazzaatiif maqaa jedhuun Gazzaa keessatti dhaabbata wayii bantee turte. Akkuma beektan biyya Filisxiin naannoo Gazzaatitti waraanni waggaa lamaa oliif yakki gurguddaan irratti raawwatamaa jiru. Hawaasni biyya naannoo Gazzaa jiraatan zulmi guddaa jala akka jiran ni beektanii. Duuba waraana Ameerikaa irraa namni tokko jeneraalli beekamaan bakka nyaata qoodan kana jira. Daa'imni tokko maqaan isaa Amiir jedhama jedhe nuuf hime jeneraalli kun seenaa mucaa kana. Waggaan isaa waggaa 7 jidduma kanaa jedhe. Yani daa'ima bishaan lagaati jechuudha. Bakki inni irraa dhufe kiiloomeetira 12 deemee dhufee jedhe. Mucaan kun kophee ofirraa hin qabu jedhe. Uffanni isaa illee ciccattuu takka jedhe xiqqoomatu irra jira. Nama hunda keessaa anaa meeshaa qabadhee dhaabachaa jiru natti as dhufee natti as siqee yeroo inni jedhu sila mucaan kun maal barbaada jedheeti ni rifadhe jedhe. Waa isaa kennuudhaaf ani ammoo meeshaa waraanaa malee homaa harkaa hin qabu jedhe. Duuba mucaan kun natti as siqee jennaan yeroo harka isaa laalu kiisii wahii waan xiqqoo wahii kaartoonii ijoollee waggaa 7 maal qabachuu dandeetti maal baachuu dandeetti meeshaa kennaniif hunda baatu dadhabee kiisii wahii xiqqoo ruuzaa fi misirri keessa jira kaartoonii wahii harkatti qabatee akkana harka tokko qabatee harka tokko natti as deema jedhe. Maal barbaadda yeroo an jedhu waan si gargaaru jira yeroo an jedhuun harka kiyya kana qabatee harka kiyya kana na dhungatee thankiyuu galatoomi naan jedhee jedhe. Qalbii cabse mucaan kun subhaanallah. Daa'imni xiqqoon tun galatoomi jette jedheen Amiiriin kun. Ana akkasitti harka kiyya na dhungatee galatoomi naan jedhee hiriyoota kiyya ka waraanaa na bira jiranillee irra deemee tokko tokkoon galatoomaa jedheen jedhe. Mucaan kun yeroon galiinsaa gahee kaartoonii xiqqoo harkaa qabu misiraa fi wanni kana nyaata xiqqoo ruuza tana harka qabatee gara galiinsaa jalqabe. Yeroo maasii waraanni uummanni achi gargalu innillee waliin gargale jedhe. Waraanni Israa'elii mucaa daa'ima kana asii meeshaa ija namaa gubu gaazii ija namaa gubu isiitti gadi dhiise nama hunda waliin. Ijji namoota gubatanii mucaalleen namni gaani beeytan gaaziin ijaan nama guba yeroo jedhu irraa namoo dabalanii rasaasa itti gadi jalqaban jedhe. Daa'ima reefii harka kiyya na dhungatee lubbuu ofii oolfatuuf jecha dhiifama naan jedhu ka ammoo harka kiyya na dhungate ka ammoo galatoomaa naan jedhe nama hundaan galatoomaa waraana hundaan mucaa sanillee osumaan argu achitti ajjeesan jedhe Amiirii sanillee. Namichi kuni jeneraalli beekamaan Ameerikaa kun yakka duguuggaa sanyiidhaa kan guyyarraa namni 30 bakka gargaarsa maqaa jedhu san qofaaf achi dhufee namni nyaataaf dhufee reeffi galaa achitti nam 20 nam 30 nam 40 nam 50 du'a guyyarraa subhaanallah bakka san qofatti. Duuba ani yakka duguuggaa akkanaa kana keessatti bakka hedduu Iraaqiin keessa biyyoota hedduu keessatti illee lolaaf deemee jira waa yakka hangana raawwatame takka addunyaa irratti ijji kiyya argee hin beeku jedhe namichi sun jeneraalli beekamaan Ameerikaa sun. Duuba namichi suni jeneraalli suni haala saniin hojii isaa gadi dhiisee aangoo isaa san guutuu isaa gadi dhiisee meeshaa waraanaa hunda ofirraa baasee gara biyya isaatitti deebi'e mindaa ji'aa ka akka hayi ta'ee kafalamuuf sadarkaa olaanaa akka kafalamuuf san hunda isaa ofirraa dhiisee ani biyya daa'ima ajjeestu biyya dubartii ajjeestu biyya ammoo manguddoo ajjeestu kana keessatti hin hirmaadhu yakka kana keessatti hin hirmaadhu lubbuun isaa dadhabee achirraa gara biyya isaa Ameerikaatti deebi'ee seenaa kana addunyaadhaaf himee addunyaan hundi isaa rifatanii qalbiin cabee akkamitti yakki akkanaa sabiyyii daa'ima hagana ta harka nama dhungatu ta taankiyuu afaan hin beeyne saniinuu taankiyuu namaan jettaa nama biraa deemtu akkamii harka kamtu nama ajjeesa harka namummaa fi amantiirraa bilisa ta'e yoo ta'e malee jedhanii addunyaan hundi qalbii cabee waan kana waliif raabsaa jiran obboleeyyan Islaamaa. Awwanni isinittiin jedheef daa'ima kana laali yookaan haadha hin qabu ta'a yookaan haadhallee duraan jalaa ajjeesan abbaallee duraan jalaa ajjeesan mala nyaatuu achi fudhatuudhaaf dhufe mucaan kun yoona beelletti jabaateenna. Tarii ammoo haadha ni qaba haadha abbatu ergate mucaa waan kana nuu fuudhe nu yoo gadi baane nu ajjeesanii nu nama guddaadha mee daa'ima namni tuqun jiru jedhanii yookaan lubbuu fi baraaruuf jecha daa'ima kana ergatan. Harki ammoo namummaa dhabe
ammoo amantii illee dhabe ka gara laafummaa dhabe sabiyyii namni ergate tana haadha abbaan ergattee maal eessa geette laatee dhee eegu ka yookaan inni haadha abbaa hin qabne obboleettii dhukkubsattu manaa qabu sabiyyii kana harkaan dhahanii ajjeesan subhaanallah. Duuba sadarkaa kana irra jira jechuudha. Sadarkaan biyya Falastiin keessatti namni itti du'aa jiru namummaan namarraa murqamtee nama xiqqaa fi guddaa dubartii fi dhiira manguddoo akka waan waraanaatitti ilaalame yakka waraanan tokko raawwatamu kan yeroo ammaatitti gadaa ammaa kana keessa hin jirre achitti raawwatamaa jira obboleeyyan islaamaa. Wannan isiniin jechuu barbaadu obboleeyyan islaamaa ummanni biyya san keessa jiraatan biyya ammoo Baytul Maqdis keessa warri jiraatan ummanni biyya sanii ummata miidhamaadha. Ummata ammoo rabbiin malee subhaanahu wa ta'ala nama hin qabne rabbiin haa kadhannuuf du'aa isaaniif haa goonu. Akkasuma nuti biyya jirru keessatti biyya keenya keessatti nagahan jiraatu kana tasgabbiin jiraatu kana waan laafaa tokko seena. Alhamdulillah namni nyaatee dhugee ulgaluun irra ni'maa guddooti beeki. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nagaa nuu kenne alhamdulillah jecha walaakinnahu yeroo nyaattu yeroo quuftee dhuydu yeroo quuftee nyaattu yeroo hirriba firaasha gaariirra raftu mana gaarii afata gaariirra yeroo jiraattu obboleeyyan keessan yaadadhu yaa rabbi isaan illee quubsi yaa rabbi isaan illee nyaachisi yaa rabbi isaan illee obaasi jedhii rabbii kee subhaanahu wa ta'ala kadhadhuuf. Maaliif fayyaan yeroo hunda namarra hin tolu dhukkubatu duubaan jira. Nageenyi yeroo hunda hin jiraatu lolatu duubaan jira. Qananii yeroo hunda hin jiraatu rakkootu duubaan jira. Waan rabbi subhaanahu wa ta'ala wanni hundi isaa faallaa isaa qaba. Likulli shay'in didduhu jedhan. Wanni hundi isaa faallaa waan sanii qaba. Gammachuu booda gaddatu jira. Kolfa booda boo'ichatu jira. Dhukkuba booda fayyatu jira. Qananii booda gaddatu jira. Wanni hundi isaa uffata booda daaratu jira. Wanni akka tokkotti jireenya kee irraa haga qabrii teetiif si dooliin deemu hin jiru jechuudha obboleeyyan islaamaa. Saniif guyyaa akka amma manni muslimaa hawaasni islaamaa biyya san keessa rakkatu kana rabbi keenya kadhatuufiin amaanaa nutti haa ta'uu isiniin jedha. Yoo nuti jara yaadanne gaafa rakkoon nu mudate obboleeyyan islaamaa kanu yaadatan rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka nu buusuu qaba. Dirqama biyya Falastiin jiraatee waa gargaaruu osoo hin taane du'aahiidhaan salaata kee keessatti yeroo waa nyaattu yaa rabbi jara sanillee naa nyaachisi naa obaasii jedhi rabbi kee kadhadhu isiniin jedha. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.